Haay harka fuunee dhaggeeffattootaa fi jaalatamtoota chaayinaa siyaanaatuuf akkam nagaa keessanii jirtu. Hayyaarra barnoonni irra isiniif qabadhee dhiyaadhee barnoota bareedaadha. Ijoollee warroottan gizee onlaayinii fayyadamtan fakkeenyaaf yeroo baay'eetti feesbuuk irratti nu rakkisaa yeroo feesbuuka fayyadamnu yuutuub namaa yookaanis chaayinaala namaa tokko kan akkaawuntii biraa yookaan appilikeeshina biraarraa takka yuutuub irraa takka tiwiitar irraa wahim wordpirees irraa gama feesbuukaatti sheerte deebisnee sabskiraayib godhuudhaaf yeroo nuti liinkii isaa cuqaasnu paaswoordii iimeelii nu gaafata. Paaswoordii iimeelii si gaafata dhugaa keetii. Paaswoordii iimeelii akkamitti fayyadamuu dandeenya? Paaswoordii iimeelii sababni gaafatuuf yeroo ammaatti teekinooloojiin guddate roobotii fi nama ta'uu kee adda baafachuudhaaf roobotii fi nama ta'uu kee adda baafachuuf paaswoordii iimeelii si gaafata. Roobot jaa amnoota noobar jettee roobot jettee gizee guuttee dirqama qormaata siif kanna jechuudha. Qormaata kana guuttee dabruudhaaf ati iimeelii veerifaayi ta'e qabaachuun kee dirqama. Iimeela akkamii banachuu dandeenya? Iimeela tokkoon bilbila keessan guutuu aqoxaaxarraa yoo jiraatte rakkoon qabu. Kanaaf iimeela tokkoon akkamitti bilbila keenya hunda appilikeeshina bilbila keenyaa hunda aqoxaaxaruu dandeenya warra jettaniif as kottu barnoota irraa gama barnootaatiin si dabarsa. Kunoo akkas jaa asirratti amma kuni fuulli asin argaa jirtan kun fuula bilbila kiyyaa kanatti fayyadamaa jiru. Akkam walumaan iimeela haarawaa tokko fuula keessa dura kiriitti godhee isin garsiisa. Kana booda karaa gabaabaan akkamiin fayyadamtu? Amma iimeelaan hin jiru malee iimeelootaan fayyadamaa jiru malee kan biraa. Kunoo akkas jedhagaa saayin Google. Amma iimeela tokkoon appilikeeshina asirra jiru hunda aqoxaaxaruu deemna. Fakkeenyaaf waan ta'eef Ooroo salphatti kiriit kan jedhu tuqaastaa profile for myself to manage my business myself godhuu qabda. Okay. Kana booda Ooroo web amma first name Ooroon godhanii maaliif barnootumaa fi dirqama ta'uun qabu dirqama waan qabatamaa ta'e takka isaati immoo maqaa barbaadde moggaasuu dandeessa. An ammaaf Ooroo webiin filadhe Ooroo web jee deeyii si gaafata guyyaa akka barbaadde gootaa jechuudha. Maaliif barsideeyii keetii waan ta'eef Janawaariin filadhe ji'a bara 1998 filadhe jendersin jaa saala kee ka barbaadde fiimeel meelii kaastami kan biraa nama gabaabsee meel godhee dabreetiin jira na dabarsa waaw likitti na dabarsee jira. Ooroo web 37gmail.com naaf fedhi ofumaaf kan ofiisii filatu yeroo baay'ee waan kiriit jabaate security si filata Google accountiin baazarwee moo kan biraa dizaayina biraatiin goota jaan Ooroo web 37 kana filadhe naaf ta'a iimeela bareedaadha. Isaantu naaf filate jechuudha. Amma ofiif naaf filatanii namni tokko illee ittiin hin qabu. Ooroo web kan jedhu namni waan ittiin qabuuf garaagarummaa 37 naaf kaa'e jechuudha. Garaagarummaa 37 naaf itti dabalee kanan ittiin beekamudha jechuudha. Yoo nan dagadhe illee 37 kanaan na yaadachiisa. Ooroo web filannoo kooti create strong password with mixture letter number and symbol naan jeegaa'e an amma akkan yaadadhuttiin godhaa. Ooroo web arguu jirtan natti fakkaata. Ooroo godheen jira akka namaaf isiniif galu yookaan akka isin laawwanatoo yaadannoodhaaf Ooroo 37 naaf filatee 37 godheen jira. Kana booda amma itti guuteetiin jira wal keessaa qubees akka inni eeyyama isaa guuteetiin jira na dabarsa.
asitti lakkoofsa bilbilaa na gaafate. Lakkoofsa bilbilaa ani ittiin banuu qabu na gaafate. Verify godhuuf iskip yoo gootan isin dabarsa garuu verify hin taane bilbilli san akka verify hin ta'initti qabachuu danda'a. Kanaaf biyyi ofumaaf naa filata yeroo baay'ee maaliif location akka Itoophiyaa irra waan jiruuf dafee filata. Bilbila koo ittiin isin godha. Na dabarsa amma meseejiin dafee dhufa. Recovery mobile number naa guutee jira jechuudha. Waaw na dabarsee jira. As keessa waan sirreeffachuu qabdan kamillee hin jiru. Seentanii misteekii biraa tokko keessaa kan galle maaliif ofii isaatiif waa hunda filata. Waan nuti osii filanne kana guutumaa guututti walii galuun ni dandeessaa ija barreeffamni kun yoo kan dubbisu taate eeyyee walii galuun yoo danda'e yes I agree goota. Bakka waa tokko sin barbaachisu kana booda bilbilli kee waaw emaila tokkoon waan ati barbaadde hunda akka xaaxaruu dandeessaa jechuudha. Amma emaila gubbaan bade akkam Play Store keessatti tooni hojjeta kan jedhuuf hedduu isinitti ariifadhana fakkaata dhiifama. Play Store keessa ni dhufna. Emailli kiyya kan duraan an qabadhu akkuma isin argitan kanaan ni jira. Kuno filannoolee email amma galchee oroweb37gmail.com kuno accept jalaa gootaa. Bilbila kee kamiyyuu yoo seente paaswordii ammaa kana fayyadamtee dizaayina barbaaddeen kiriipti yoo ati goote waa tokko sin dhibu warroonni akkamitti Play Store bannaa akkamitti email fayyadamna emailiin maaliif nu fayyada warroonni jettan haala kanaan isin fayyada jeetan yaada. Kanuma hundaa'uu barnoota kiyya kanarraa kana fakkaataa galatoomaa warroonni chaayinaala kiyya faaree taatan barnoonni hanga lakkeessa hundi bifa bareedaa ta'een akka isin dhaqqabuuf subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Amma subscribe gochuuf yoo barbaadde gama YouTube dhufta. Emailaan amma kiriit godhee karaan subscribe godheen isin argisiisa. Akkuma argitan chaanaalli kiyya kunooti chaanaala kiyya ni argitanii. Siyaanaatu yeroo mala barnoota adda addaatiif waan isin barbaaduuf asirratti barnoota barbaadde dizaayina barbaaddeen hordofachuun illee ni dandeessan. Kuni barnoota darbe. Kunoo kaa chaanaala kiyya warroonni subscribe godhin kanaan subscribe godhuu dandeessanii. Saarchingiin keessan kana ta'uu akka qabu isiniif himaa. Mee emaila kiyyaan seenuu amma emaila amma bane kanaan fuula keessan dura seenuudhaaf akkam emailli kun waa hunda nu qoxaaxaree jira. No chaanaal jaa kun oroweb jeenaa fidee jira maqaa chaanaalaa yoo barbaadan hin qayyaraa yoo barbaade akkamatti dhiisa. Emailli kun gaa emaila barnootaati. Kun amma siyaanaatu subscribe godhuuf hin deema.